Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Yaa shammaanee shammee isa hidhuu malee isa hiikuu dhabne. Ijaaraa ligaaba. Good. Akkam shammaanee shammee. Hayyee shammaanee shammee egaa yeroo ammaa kana qilleensa irra ooleera. Yaa shammaanee shammee isa hidhuu malee kan hiikuu dhabne. Ya shammaanee shammee kan kaleessas darbee. Ya shammaanee shammee. Arraasaa akkasuma. Ya shammaanee shammee. Abarsaa qabnamoo. Ya shammaanee shammee. Maadinni. Ya shammaanee shammee isa hiikuu malee kan hiikuu dhabne. Ya shammaanee shammee kan kaleessas darbee. Ya shammaanee shammee. Arraasaa akkasuma. Ya shammaanee shammee. Abarsaa qabnamoo. Ya shammaanee shammee. Maadinni yaa jamaa. Egaa nu jalaan fixini kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma dura isiniif kaasuuf yaade keessummaan keenya Bridge Art har'a ijaaraa ligaabati. Ijaaraa ligaabaa ka sirba haala yeroo waliin deemu isiniif qabatee dhufeera qabatee dhufu qofa osoo hin ta'in isin biraan gaheera guyyaa 4-5 waan akkasii yookaan torban tokkoon dura gadhiifameera. Yaa shammaanee shammee dhimma yerootiin wal qabatee keessumaayyuu waa'ee oromummaa kanarratti itti yaadamee haala miidhagaa ta'een kan hojjetamedha. Egaa ijaaraa ligaabaa akkuma beektan sirboota isaa duriitiin baay'ee beektu jedheen amana. Dabalataanis immoo abbaa baandii tuulamaati. Sanaanis baay'een keessan ni beektu. Irra deebin baga nagaan dhufte ijaaraa. Baga nagaan eegdasinis asitti na waamtanii hojiidhaan hojjedhe maalirraan akka jiru na barbaadanii asitti na waamu keessaniif kabaja guddaan isinii qaba. Ulfaadhaa maqaa uummata Oromootiin isiniin jedhaan illee. Ayyee horii bulii galatoomii irra deebinii egaa nus nu kabajee asitti nu argamu keetiif keessumaayyuu turtii waliin taasisuun keessatti hojii kee kan duraanii ijaaran sirba isaatiin dura immoo gara sirbaatti seenuun dura eessa akka ture fi akkasumas waa'ee sirba haaraa kanaa gidduutti deebinee kan irraa haasofnu ta'a. Gara dhumarrattis immoo hawwiin kee gara fuulduraa maal akka ta'e kan itti ibsattu ta'a. Amma gamanumaan ijaaran eenyumee eessa tureeyyuu lafa Oromiyaa kamii keessaa bahee gara sirba osoo hin seeniin dura maal fa'aa ture? Ayyee egaa ijaaranii Oromiyaadhuma keessatti Shawaa Kaabaa ganda jiraa qeerransaa aanaa kuyyuu kan jedhamu keessatti dhalatee kan guddateedha. Haa ta'u malee kanan faaraan of beekee asuma naannoo Finfinnee kanatti amma kanan jiraadhu magaalaa Sulultaa aanaa Tufaamunaa kutaa magaalaa Manaa Bichuu achiin jiraadha. Kanarraan ture jechuudha. Baay'ee bareeda. Egaa gara sirboota keetitti seenuun dura miidiyaa biraa irrattis yeroo haasoftu waanan dhageef yookaan waanan qalbeeffadheef ijaaran fiigicha faanii jaalataa jedhama. Osoo gara sirbaan seeniin fiigicha kanallee itti cabsiteetuma biyya kanaaf. Akkam ture beekni? Fiigichi ijoollummaa kootirraan calqabe. Fiigicha calqabeen ture. Gara waggaa 5 fiigee. Fiigicha kana gaafan fiigu an akka daraartu fa'aa egaa atileetonni jajjaboon gaafa isaa fiigan gaafan arguu nan hawwee nan dharrees waan ta'eef fiigicha sana fiiguudhaaf waanumti namooti maaliif dhaabbata qabda dhaabbata kana maaliif fiigne gaafa naan jedhan anis fedhiin qaba waan ta'eef fiigicha sana calqabe gaafa nan calqabu egaa meetiraa fi kiiloomeetira jedhan sanallee adda baasee hin barre ture faaraan. Miidiyaa gubbaatti yeroo baay'ee kaasisan ture namootiin illee akka itti waan kana kolfan hin beeka. Sana waan ta'eef gaafan calqabu addisuu gabaadhaan calqabee gara Caancootti fiigee jechuudha. Akkana wal dorgommiitu jira immoo akkasumatti fiige. Kophaadhuma fiigee. Okay. Kophaadhuma fiigee kana fiigu hammaanii akka seeratitti meetira 10,000 akka seeratitti jechuudha. Garuu kiiloomeetira 10,000 jedhee tana fiigee. Kiiloomeetira 10,000 daqiiqaa 32 yookiin 31tti galuun qabaadha. Maaliif atileetonni keenya 31tti fa'aa 32tti fa'aa xumura waan ta'eef ani kiiloomeetira 10,000 kana daqiiqaa 32tti waliin tokkotti fixateetanii yaadee manaa ba'e. Gaafan fiigee gaafan Caancoo naannoo Koosobarrii gaafan ga'uudhaan sa'aatii 3 natteera. Sa'aatii 3 Koosobarrii jechuun immoo gara kiiloomeetira 32 natti fakkaate. Kana fiigee
dadhabee birraa keessan ayyaa dadhaa beelee tana asheeta ataraa kana nyaadhee achi immoo ol deebi'ee sa'aatii jaha fiigee jechuudha amma. Sa'aatii jaha fiigee sa'aatii jaha fiigee tan ammas ol deebi'ee takka jedhee tan ammas gaafa biraa ammas gaafa sii dabaladhee gaafa sii fiigu atileetiin ani jaaradhu atileet Daraartuu Tulluu waliin wal argee ergasiis sa'aatii lama erga fiigee booda immoo gaafa biraa dadhabee amma kaagalataan jira ishiin immoo reefu calqabu kaati ammas immoo ishii faana wal baruudha gaafan deemu ishii faana immoo ammas gaafa akka haraa itti asii calqabe. Si calqabee hojii fiignee naannoo sultaanatti dhaabbannee waggaa meeqa fiigdee naan jennaan naannoo ganaa guyyaa lammata kooti. Amma lakkii gara waggaa baay'ee fiigdee fakkaata lakkii akka nan jedheen tarikaa ishii yaadachuu dandeechi akka carraa yoo irraanfatte hin beeku. Kiiloomeetira 10,000 fi kan fanaan jenna lakkii kiiloomeetirri 10,000 biyyi kunuus hin ga'u biyya Sudaanuus hin ga'u ishiin illee asii waa sana addaan erga sinatti himtee meetirri 10,000 dallaa jaalana jira 10 kiiloo iddoo jedhamu keella dabartee jechuudha fakkeenyaaf meetirri kiiloo wasarbii maal osoo hin ga'iin garanatti jira dallaa jalatti geessitan gara Sudaanitti fiigaa ture. Achi gara inni maalidhaa naannoo birbirsa gooroti kiiloomeetira 10 kiiloomeetirri 10 kun meetira 10,000 jechuudha. Ani garuu kiiloomeetira 10,000 seetanan ani biyya Itoophiyaa kun keessa nan ga'u Sudaaniin nan ga'u isatti akka fixummee kiiloomeetira 10,000 akkas ture mudannoo sanaan qabaa jechuudha. Mudannoo addaati baay'ee jechuun kanaan durallee akka irraa haasofte atis naa kaasteerta anis carraa wayiitiin dhaga'een jira daawwattoonni keenya atas dhuftee maaliif kun irraa hafaa jedhetan achumaan dhiiste moo sana booda akkamitti itti fufe dan kunne meetira keessa baradhee waan ta'eef iyyuu kiiloomeetira 10 deeffadhee nashaa kalee gara 35 kanatti seenuu sii qabee gaafa deemtumoo gara 33tti gadi fidaan ture kanuma keessan immoo gara waggaa 5 erga fiigee booda sekeendii 2 buusuun hin ulfaata maaliif fiigditoonni guyyaarra fakkeenyaaf 32tti kan galte kana bor 32 kana sekeendii takkitti buusuutu ulfaata shaakaltii dheera sarbaachisaa waan ta'eef jechuudha isaa duman jedhu gara waggaa 5 fiigee giddudhannatti hin tolle addaan kuteenis. Sana booda artiin anasii wayya jettee siyaamte jechuudha. Artiin kun waami gara artii kanatti immoo deebi'e jechuudha. Haa ta'u baay'ee namatti tola. Caarraan immoo gara artiittiin dhufte hoo akkamii sirboota baay'ee hojjetteerta sirboota kee lakkaa'iin baay'eedha yeroodhaa fi irraa muraasa isaa irraa kaasaa deemna. Jalqaba akkamiin fiigicharraa gara tasgabbaaniituma ofitti deebi'anii dura warqii fiduuf yaaluutu ture amma immoo nama bohaarsutti deebi'uun akkamiin dhufe akkamitti immoo gara sirbaa kanatti dhufte. Ani garuu badhaasa nan qaba karaa fiigichaatiinis badhaafameen jira meedaaliyaa nan qaba. Dhugaa nan qaba meedaaliyaa sana waan ta'eef egaa gara muuziqaatti kanan dhufe muuziqaa Oromoon sirba hin jaalata keessattuu immoo Salaalee sirbaan adda baheen ta'u kana waan ta'eef sirba hin jaaladha hiriyoonni kiyyallee sirbu waan ta'eef sanumarraa nan tokko lama jedhee gara muuziqaatitti ce'ee yeroo calqabaatiif kaasettii tokkicha nama lama wajjin walitti taanee toonii albeema tokko baasne jechuudha. Sanumarraan itti fufee gara baandii hundatti deebi'e. Okay, dura nama lamaan hojjettan. Bara kamiyyuu garuu sirbatti guutumaa guutuutti asiin. Tama keessa hin daana fakkaate. 990 keessa. Yeroo sana keessa. Otoo hundi lama ga'een kan hojjenne kaasettiidhaan hojjennee saniif kaasettiidhaaf siiditu jira. Ergasii immoo yaa meemooriiwwan kun dhufanii malee sana dura kan ture kaasettiidha. Yoo xiqqaate waggoota almost gara 20tti siqtee aartii keessa bubbuluttu. Gara 1999 keessa natti fakkaata. 99 waggaa 10 wayi xiqqaa miti. Yoo xiqqaate waggaa 17 waan akkasii. Nan dagadhe beektaa yeroo ture keessa waan ta'eef sanuma keessa. Waggaa 17 hanga 18 uummata kana bohaarsaa turteerti. Oolmaa irraa qabda. Mee albaanuma nama lamaan hojjettan sana keessa baay'ee isaallee ta'uu baatu kan amma tokko yaadattu irraa kaasnee dabarrame. Baay'inaan kan garanaa kana kan irraa kaasuuf nu barbaadu garuu achi keessaas akkasii jalaa nafne osoon kaasii darbee kan jettu yoo jiraate irraa kaasnee xiqqoo ishii dabarra. Bara 90 sana keessa kan hojjedhe suni kaasettiidhaan
geerarsuun ni qaba, dhiichisa hin qaba. Baay'ee geerarsa illee baay'ee dandeessa. Ani amma dura sirboota keetiin ala waltajjii wayii irratti si argee tanan geerarsa kee baay'ee jaaladha. Dhugaadha. Geerarsa illee gulana wal bira waliin hiiknu irraa jenna. Isa itti deebina. Isa keessaa geerarsa dhuma tuqanii dhiichisa kan namootni yeroo baay'ee jaalatan laga moogee keessaa bookkisi leenca guduruu jedha. Laga moogee keessaa bookkisi leenca guduruu meekoo naalaale bookkisi leenca guduruu meekoo naalaale daalee mirgaan shugguxii bitaatti hidhatanii yoo ofii bitatanii daalee mirgaanii fanaaf farda cite daalee mirgaanii itti jetanii daalee mirgaanii itti ijoolleen oroo daalee mirgaanii kan itti abdatanii daalee mirgaanii shugguxii bitaatti hidhatanii yoo ofii bitatanii akkas ta'e ture. Yeroon sun waan akkanaa kana hin barbaadan baay'ee. Bara sana keessa egaa kana namni yeroo sana keessa gadi bifaaran hin beeku. Laga moogee keessaa bookkisi leenca guduruu kana. Yeroon sun waan akkanaa kana hin barbaadan. Hin barbaadan. Ati dhimma yeroo irratti hojjechuu irratti baay'ee sirba ammaa kunuyyuu akkuma dura kaasuuf yaalle gara fuulduraatti siin kaasna waan yeroo isaa eeggateedha. Kan leenca mogoroo kan jette sunis waan yeroo sana sirriitti kan mul'isu. Yeroo sana keessa ture. Egaa sanarraa deebineeti immoo ammas oolee bulee kollekshin ammas muka biraa kan baasnee jira. Sagaltoomotuma keessa moo ergasii? Ergasii ture. Kuma lama waan akkasii keessa. 2000 egaa warri wajjin hojjenne illee ijaarratu beeku waa sana. Kollekshinii ijoollee baay'inneetu jenne kan akka Dabbabaa Addamee, kan akka Masarat Nugusee, kan akka Abarraa Warquu, kan akka Zawduu Silashii sadii Sooddoo jedhee kan sirbe. Sabboontiitiin tara salaalee jedhee sirba Dabbabaan jechuudha. Achi keessatti kan kiyyamu haadha maashinii alookoo siifaan gurguree jirroo koo yookiin. Haadha maashinii. Kana waan ta'eef. Abbaa sirba kanaa si ta'uu amma laal. Viidiyoon hin jiruuti? Viidiyoo jira. Viidiyoo jira? Viidiyoodhaan bahee yeroo sana. Sirbicha nan beeka garuu. Viidiyoodhaan bahee sana keessa ture. Gara ijoollee shanii kumaa hirkoo fa'a. Abbaan lataallee kumaa hirkoo irratti mul'atee ture waa'ee ayyaanaa masqalaa dhiichisaa kan jedhu tokko gubbaatti kollekshin hojjennee ture isarratti jechuudha. Innaa isaas sana ture hundumtuu achi keessa tokko qabna. Tokko qabdu. Isas kaasnee dabarru moo? Sirbii. Sirbii. Amma hojiin kee sirbii miti. Yoo na eeyyamtan. Siif eeyyama. Adamaashinii tongada. Adamaashinii yaaloko adamaashinii yaaloko sifaan gurguree jorroko. Daaraa gamaa gamanaa daaraa gamaa gamanaa daaraa gamaa gamanaa maaliitti goona wayyaa maaliitti goona wayyaa nuutoo walii kafana. Adamaashinii tokkana qabdalaadhaa niiti kana qabdalaadhaa niiti garaani qabdalaadhaa. Gama gamana dara gama gamana dara gama gamana maliti gora waya nutu wali gamana ogel kana nani mabu ina jetare jire Tore wal qabatee deema waan darraa gamaa gamana darraa gamana boggeel kana nani mahabdu ina jettare jireenya kaawwan nani anaa nyaatu kaa warra darraa dhugatee akkam banni kaameeraa gatee akkam banni akkas ture baay'ee bareeddi baay'ee darraa gamaa gamanaa kuni nama baay'eetu wal qabatee jira egaa sirbi kuni duruma jira haadha maashinii yeroo kunis aaduma keessa jira kan ummataati naggasaa abdii faallee maseenqoodhaan sirbaa akka turan uummanni hundumtuu hin beeka ani immoo gara muuziqaa ammaa itti affeetee hojjedhe malee dur naggasaa abdii maseenqoodhaan taphatu aadaadhuma waan ta'eef jechuudha achuma keessas waan ba'eef እና ከስተሬ ባይ ወሬደ ኤርጋስ ያሶ ኦጂኬ ኦሶ እንጥጥቂን አከብረን ደበሬ ዲታናነ ወ ዴምቴ አከናን ኮማኔ ዲታናነ ወማረኮን ቃ ጨራንሲ ከነ ኦጂኬ ሁንዱማ ካንበርባዱ ካስቴዳ ህን ኦፍነ ወጀኔ እንደንዴኙ ጋሩ ካንካውካው እንደንዴኙ ሰው እንደን ኦፍነ ወጀኔ ባይ አመሰር ቤት የገራ አርቤ መለማት ይዝቃ ኦኬ ያዳዋን ቴ ፈመጠቆን ተቆ ሳቲ መቃኝ ኦፍነ ጋፋ ጀኑ ባይ ጋ ኢጆ ካንቴ ከናን ነምኒ ቤኩ ህም ቤኩ ዋንቴ ለገመውጌ ከሂሳቦክ ሲያለኝ ጨጉድሩ ከና ኒ ቤኩ
geerarsuullee achuma keessatti qaba. Intaloo maaloo kan jedhu. Isuma dura carqa odaa keessatti intaloo maaloo ceekarraan taa'inii maaloo ceekan namaan cabaa. Intaloo maaloo gaddaan shaggee qal'oo maaloo beekan namaan naqaa. Intaloo maaloo. Akkasti kana faashii keessa jirti. Duratti ibboo sirbaan janajjanuun baay'ee jiraayyuu. Dur dhugaa rabbi. Barana maaltu dhoowwee laata? Barana maal ta'ee sirbunduu garam akka goreen beeku garuu baay'ee annatti tola sirbi duratti amma sirboonni akkasii kun duratti jedhamaa jiru jechuun kilaasikaaliidha wantoonni akkasii kilaasikaali jechuun hin du'ani keessumaayyuu teemin isaanii yookaan qabiyyeen isaanii kan jaalalaa kan biyyaa warri ta'an kun darbatti darbu achumatti nafan fakkeenya amma sirba haala yeroo fakkaatu yoo fudhatte yeroon sunuu darbe dagatamuu danda'a artiin tokko tokko kan achitti du'ee hafu jira tokko tokko immoo kan ce'u jira bara bara kanaaf siin jechuudha sirbi yeroo lallaate dhugaadhaaf yeroo sanitti hojjeta malee umuriin qabu yeroo saniif hinoo'a dhoosee darbaa hin dhaggeeffatamaa gaafa sun darbe immoo inni achumaa nafa garuu sana hin kufne sirbootiin akka aadaa kun hoomiyyuu hin kufan kan akka aadaa kan akka jaalalaa kan uumama dinqisiifatan baay'inaan jireenya namaa keessatti uumama dinqisiifachuudha baay'inaan waan ta'eef kanaafidha gara fuulduraallee waan akkasatti irratti sirriitti yoo hojjetame carraa baay'ee jira keessumaayyuu gara Oromiyaa kanaan atis akkuma beektu waan baay'eetu jira ergasii hoo akkanuma siqaa adeemu ergasiis immoo silaa qicatameen dhumu jettan ergasiis immoo yaa'u sirbootuma tokko tokko sirboota warraaqsaallee baay'ee qabda nan beekaa tokko tokko hojjedhee kaasettaan odoon taanii ka ergasii naxaluma jechaa ture kanarra jira geerarsuun tokkollee ni jira qallattee jiraatti kan jedhu geerarsa xiqqoo keessan humbuustu dhumarrattis ni jenna garuu ani mata duree geerarsa jedhee qabadhe gulanan dhiisu garuu baay'ee geerarsa ani baay'een jaaladha dhugaa dubbachuuf dandeettii gaafata geerarsa dhiisiti artiin kennaadhas ayyaantummaas qabdi namni hundi hin geeraru baay'ee garuu namoonni kennaa qaban yoo geeraran yoo akkamitti akka odeensii qabatan waltajjii irratti dandeettii akkasiifaa qabdaati so geerarsa jettee san irraa kaasneeti mee akkana immoo dhufna geerarsuun hojjedhe nama tokko kan nama gara waggaa 5 immoo waggaa 6 yawa galata kee yawa galata kee yawa galata kee yawa galata kee dhugaa saba kootii kan addunyaan argee kan addunyaan argee kan addunyaan argee qallattee jiraatti dhugaan jitteen baddu karra dhugaa saaqtee yawaaq dhugaan gattu yawaaq dhugaan gattu daandii dheeraa deemnee kunoo tabba baanee silang akka dihinaa ngarraan geenyu tuqreen akka fafacaane akka fafacaane akka fafacaane dhugaan gattu yawaaq dhugaan gattu daandii dheeraa deemnee kunoo tabba baanee silang akka dihinaa ngarraan geenyu tuqreen akka fafacaane akka fafacaane qeerroo qeerransa koo si faarsa leenca koo harka duwwaa kahatee dhagaan diinamootee dhiiga dhangalaafte nuufi bataate sore yeroo sanitti jechuudha yaa rabbi arrallee walitti nu qabii sirbi akkana akka irra deebi'amee sirbamu akkas ture maaliif jirrama sana keessatti namni hin gammanne hin jiru ayno Oromoon biyya bulche biyya diigaa waan jedhamaa ture sana dura
Isa sana immoo yeroo sanitti addunyaa irratti Noobel keenyatti kan badhaafame egaa ilma Oromooti. Sana waan ta'eef addunyaan argeera jechuudha mootummoota keessaa kan badhaafame hin jiru waan ta'eef ilma Oromoo ta'ee addunyaa irratti immoo badhaafamuun isaa sun waan jedhamaa jiru sana cabseera jechuudha. Kana waan ta'eef sunis kana ibsa. Kana ibsa. Baay'ee bareeda. Kana caalas hin dadhabsu. Mee immoo waa'ee sirba kee haaraa kanatti dhufuu keenyan dura baandii Tuulamaa kan jedhullee ni qabda. Isaanis hojjetaa jirta. Akkami mee waa'ee baandii Tuulamaa kana irraa haasofna yoom hundaa'ee maalirra jirtu? Baandiin Tuulamaa erga hundaa'ee gara waggaa 10 kanan ta'a. Baandii kana yeroo baay'ee yaa'u namootni irratti hojjechiisa shaakilsa doon taane ani tokkoffaa galiin irraa argadhullee isarraa waan ta'eef meeshaan kun na bira jira. Ijoolleen gaafa rakkatu karaa artiitiin gaafa rakkatan hin fudhatanii sagantaa gaafa qaban hin fudhatanii gaafa fudhatan sana immoo haala giddu gala ta'een ijoollee keenya kana gargaaruudhaan lafa warra dhufanillee buleeyyiin illee isaa sassan gargaaruudhaaf jecha karaadhuma madaalawaa ta'een nan kennaafi baandii kun ta'an isaanitti kan uummataati waan ta'eef ana bira akka abbaatti tabbuumee haa jiraatu malee humdatu itti fayyadama. Baandii Tuulamaa kan jedhamee maqaan moggaafameefis egaa kan uummataati. Kan ijaaraa qofaatii miti. Isaan sanatu jira. Egaa biyya baay'ee keessa deddeemee hojjeta. Magaalaa Amboollee baay'een itti hojjedhee gara bakkee jedhamu keessas yeroo warri bakkee warri Amboo warna beeku baay'eetu jira. Sagantaalee bakkeen Amboos jira jechuudha. Anaan gara Sandaafa kan jedhamu jira. Amma gaafa deemtu gincii dabartee karaa korokonchi tokko jira mirgatti gortaa guutee bakkee iddoo jedhamu ni jira. Achi keessa yeroo baay'ee eebbanaan hojjedha. Hoteela manaa kan faana hojjedha. Caalbaasii adda addaa nan beeksisa. Sana irratti namni achi bakka naa bilbilu ammallee gaafa muuziqaan kiyya bahee hin eeggatu bakka sagalee kee barbaannaa geerarsuu kee gaafa ati achitti taphattu baay'ee na jaallattu warri karaa isaanii naa ulfaadhaan jedhan asumaan illee kabajaa isaaniiti. Hayyee kanaafuu baandiin Tuulamaa ammas hojiitti jira. Hojjetaa jira. Kabajamtoonni daawwattoota keenya warri kana dhagaa jiran warri si wajjin hojjechuu barbaadanis immoo asumaan si barbaadan akka dhaamsatis ni ta'a jechuudha. Hin danda'amu. Akkanumatti goggogsinaa reekanumallee kota gara keenya rakkoon qabu baandiin kanuma keessanii waan barbaadan fudhadhaa. Baandiin Tuulamaa bareedaa kan uummanni jaallatu qulqullina kan qabu waan ta'eef mana keessanii kottaa rakkoon qabu jedhan. Hayyee biraa irraa nafinaa yoo sagantaa qabaattan jenna. Anillee baandii Tuulamaa akka siin akka establish ta'e yookaan akka hundaa'e nan beeka garuu hojii maalirraa akka jirtan hin beeku. Anis odeeffannoo hin qabadhe egaa kana booda wanti sirratti hin qabadhu siyyaam. Atillee haadha manaa fuutee raattee malee yoo fuudhu baatte. Hin fuune dhugaa. Sobinii. Barbaadachaa jira. Ati asuma kolfaa ooltu maaltu si amanee sitti hirmaana hin jedhu dubartuu. Ati asitti taphachaa oolta fira baay'ee qabda. Garuu kan mataa keetti si barbaachisa. Yoo fuudhu baattee raattee gaafa sananii baandii Tuulamaa bilisaa fidee tan si bashannansiisa. Fataa jedhe. Ni fatiin qaba jedhate. Ati amma hojii manaa natti kennaatti akkan jaartii barbaadda. Haadha manaa sabboontu Oromoo kan taate intala Oromoo intala safuu beektu. Intala biyyaaf taatu an abbaa manaa ofiitiif taatu rabbi isaa kennu fuudhitini baandiin Tuulamaa musi cinaa dhaabbata. Amiin dhugaa rabbi naa taate. Maali akkana wal gochuun? Akkasi kana caalaa kaameraamaaniin keenya immoo miizii sii ta'u qaba. Dhugaa? Mucaa bareedaa kana. Hin ta'a. Warri darraa kun ikinoo waa'ee darraa hoo sirbame malee hin kolfani maal bakka gamaa gamanaa daharaa gamaa gamanaa daharaa gamaa gamanaa maalitti goona wajaa maalitti goona wajaa nuutoo walii kafana. Haadha tiyya. Kana jaallatu miti reessa. Kunoo maal eegdare? Gosh akkasi kira. Galatoomii jaaraa dhugaa rabbii gaarii taphachaa jira. So gara baandii Tuulamaatirraa mee akkana deebina ammoo. Sirba baay'ee sababni ani har'a itti siyaameyyuu kanaan durallee waliin akka haasofnu karoorsaan tureyyuu xiqqoo hin mimmijanne gara kiyyaanis gara keetiinis garuu har'a sirriitti kanan si barbaade sirba haada yerootti wal qabatee waan Oromoon keessa jiru walumaa galatti waan biyyi kun keessa jiru waan bareedaa tokko qabattee dhuftee jirta. Hammam ta'eera guyyaan isaa eega gadhiifame?
Yashammaanee shammee dheengadda guyyaa jimaata gadhiifame. Maalirra Hope Entertainment guyyaa sadaffaadha Hope irra jira. Hope Entertainment irra jira. Garuu sana dura amma iddoo gara Yashammaanee shammee kanatti dhufanii wayina hambise. Garuu nafe baay'ee majjira irra dubbannaaf malee sirboonni ani jaalala fakkaatee kan obbolummaa ibsu hin jira. Egaa namni akkatti hiikkatu jira. Inni abbaan akka itti hiikkatetti hani immoo akkamitti hojjetetti jechuudha fakkeenyaaf. Milkii koobaan arganneef an jedhu tokko jira. Isaas sunillee obbolummaan qabeenya ol akka ta'e obbolummaan beekamtii kamii olu akka ta'e obbolummaan hunda caala. Amma ati gaafa gaazexeessaadha. Ani weellisaadha. Kunis immoo qotee bulaa ta'uu danda'u. Ati nama miidiyaatiin beekamta qotee bulaa sun obboleessa guyyaa miti jechuu hin dandeessu. Maaliif obbolummaa isaa walitti qabdu waan ta'eef hunda caalaa jechuudha. Isarratti harma hooliin nu cubbaa gabateen irraa nyaanneedha. Alagaan nutti kolfaa diina yoo waliin jenneedha. Milkii koobaan argamneef waliin dhaabbachuu baannus mul'ata keenya olii obbolummaan nu qabnu. Egaa an obbolummaa caalu jiru waan ta'eef kun sirbi kun illee ni jira. Egaa sana sirraa laafee yeroo dandeessanii. Waa'ee obbolummaa irratti kan hojjeteerta. Kunis waa'ee obbolummaati. Wanti amma irraa haasa'uu deemnu sunis shammaanumtillee waa'ee obbolummaati. Shammaaniin duras hojii akkanaa hojjetaan ture jechuudha. Milkii koobaan argamneef waliin dhaabbachuus baanu mul'ata keenya olii obbolummaan nu qabnu. Harma hooniin nu cubbaa gabateen irraa nyaanne alagaan nutti kolfaa diina yoo waliin jenne jaalala waliin taane kasilaa taanu tullu aloo jibbi maaf caalee waan waliif ta'uu mallu gabbifteenya boodarra dhiisaa jenne waan farraa gabbii dhufa boodarra dhiisaa jenne waan farraa. Nafsitu abbaan tokko tiruudha kan addaan nu baase barkaraadha. Nafsitu haadhaan tokko tiruudha kan addaan nu baase barkaraadha. Sababa hin fakkanne fageessi yoo dhugaaf dhaabbatte harka baasi qabsaa'ii qabsoo dhugaa obbolummaa keenya mirkaneessi. Kan addaan nu baase barkaraadha. Nafsitu haadhaan tokko tiruudha kan addaan nu baase barkaraadha. Sababa hin fakkanne fageessi yoo dhugaaf dhaabbatte harka baasi qabsaa'ii qabsoo dhugaa obbolummaa keenya mirkaneessi. Qabsaa'ii qabsoo dhugaa obbolummaa keenya mirkaneessi. Qabsaa'ii qabsoo dhugaa obbolummaa keenya mirkaneessi. Obbolummaa keenya mirkaneessi. Obbolummaan oo mirkanaa'e kan kaanii dhibeen qabu. Dhugaadha. Sana waan ta'eef sanarratti hojjetameera. Ittaasee immoo takkas ture waliitiyya wal faanee. Waliitiyya wal faanee. Baay'ee impoortaantidha sirboonni amma kaaste kuni. Hammuma fe'illee yeroo haa fudhatu garuu waan akkanaa osoo hin kaasin hin darbe. Dhugaadha. Sana egaa maaliif waan baay'ataneef iyyuu maqaa isaa dadhabuudhaaf yeroo waan nu fudhatu sanii fannanii. Waliitiyya waleenis kanumaa wal fakkaata. Waa'ee walii obbolummaatu immoo isaas bahin immoo amma yoo xiqqaate gara waggaa 2 keessa jira. Barri kun irratti gadhiifame. Barikoo. Barikoo entertainment irratti gadhiifameera. Sana waan ta'eef waliitiyya wal faanee qaroo ija lamaanii na dhukkuba lapheen koo isuma barakaanee. Injetturii xiqqoo ishee. Waliitiyya wal faanee qaroo ija lamaanii na dhukkuba lapheen koo isuma barakaanee na dhukkuba nanaadaa ormii qananii sirbaa. Waan ormatti simboone ormi sumaaf na jibba. Sifaan cabee lafee koo nanti dadhamalaani qalbiin koo farda yaabbee na goolu fagaraani. Sifaan cabee lafee koo nanti dadhamalaani qalbiin koo farda yaabbee na goolu fagaraani. Na wanda anda kootu dadii koo tubee kan akka jiree.
natti aana sumaatu natti aana sumaatu natti aana qalbii kiyya si faana sumaatu natti aana sumaatu natti aana sumaatu natti aana qalbii kiyya si faana. Naataate dhugaa walee kanallee ani sirriitti nan beeka akkumaatu jette jaalala ni fakkaata. Mooruuf garuu keessoon isaa yookaan immoo ergaan isaa teem kan jennu sun yookaan yaadni giddu galaasaa cuunfaan isaa waa'ee obbolummaati. Daariikti siyaasaan jennuuni garuu sumaa fi maal kan jedhu kun Oromiyaa akka taate hin beeku. Sumaatu natti aana qalbiin kiyya si faana. Garuu warri immoo ishee barbaada gaman sun eenyufaa akka ta'e achi keessatti wanti kaasuuf yaaltee akkas gaa sirba jechuudha. Dhugaadha. Abjuullee abbaa hiikkata. Dhugaadha. Yoo akkas ta'e bareeda. Muuziqaas immoo abbaan dhageeffatu jaalallee kiyyaa fancabee kan jedhu jiraachuu danda'a. Biyyaa fancabee kan jedhu jiraachuu danda'a. Abbaan akka ofii hiikkatetti hiikkata. Egaa ani maaliif akka hojjedhu ofii kiyyaan nan beeka. Namni immoo gara isaa ta'utti fudhachuu danda'a. Hojii dhiyoo kana gadhiifametti ceena Jaarali Gaabaa shammaanee shammee maalinni shammaanee shammee egaa xiqqoo ishiirraa haasuuf name. Tole galatoomii atillee waan kana naa kaasuu keetiif baay'ee si galateeffadha. Wanta dursu qabdu gaafa ceenu haala walaloof yeedaloo na gaafachuun keenya dhufan jedha. Dirqamaa miti yoo barbaadde nuuf ibsita. Rakkoon qabu maaliif warri na gaafa anallee xaaraan ni jiru waan ta'eef iyyuu jalqaba duratti yeedaloo kana anumatu yaale gaafa ni yaalu weellisaa beekamaa jaalatamaa kan ta'e Dammara Laggasaa waliin mari'annee yeedaloon godhe kana inni immoo sirreesse. As sirreessanii immoo anis gara kiyyatti fudhee gara keetitti fudhu jedhee nas sirreesse. Walumaan hojjenne jechuudha. Walaloo immoo kan naa barreesse illee wal taanee ta'u jechuudha. Ani illee waloo san keessa anis hojjedhee waan wal qixa qabna waan ta'eef hundumaa sarbeessaa kan jedhamu nama cimaadha. Walaloo kana baay'ee na gargaareera. Maaliif waliin hojjenne waan ta'eef kophaan hojjenne. Egaa jarri kuni Dammara Laggasaati hundumaa sarbeessaati ana walaloo kana walumaan wal gargaarree hojjenne jechuudha. Yeedaloo kanas immoo calqabeetu mana Dammaraan biraan ga'ee Dammaraanis laalee waan kana walumaan istiilii tokkotti hojjechaa jirra waan ta'eef walumaa fooyyessinee haala miiksii isaallee akka faaran bareedu baay'ee na faana harkate Dammaraa Laggasaa jechuudha. Asumaanuu naa galatoomin jedhaan jechuudha. Kana karaa kaameraatiin immoo waraabbisaa akka bareedu kwaalitii akka godhatu odoo dadhabeen jedhin kaameramaan Jawaar Gammadaa nan galateeffadha. Editingii irraa kaasanii amma kalariitti anna faana xaaran isaanii waan ta'eef iyyuu galatoomaan jedhaan isaanii. Shammaanee shammee mee xiqqooshi mee irraa jenna durallee nuuf kaastee turtee gidduutti immoo bal'inaan ni kaasna. Yaa shammaanee shammee egaa ati amma kan na waamtee wayin immoo miidiyaan kun kan asitti naaf feeree fi maaliif akka ta'e illee hiikadhuma isaallee na gaafachuudhaa fi uummata fuulduratti akka wal baruuf waan ta'eef egaa shammaanee jechuun ati amma kan na waamteef obbolummaadhaaf na waamte. Ati waan obbolummaadhaaf na waamte kana namni biraa gara biraatti jijjiiruu danda'a. Isa shammaanee shammeessu. Xaxu. Ati waan gaariif na waamte. Asii jalqaba hiikkan isaa tokko. Ati waan gaariidhaaf kan na waamte kana. Ani hojii gaarii hojjettee dhiitan mucaan sun maaf si waamanii rakkoo qabaa. Gaarummaa keessatti xaxamee jechuudha. Maaliif shammaaneen immoo yaa'u ka'umsaatti tanaa godhamanii shammaaneen dirii fi maagii diimas gurraachas wal keessa makee isaaf immoo mu'aadha. Ogummaadha jechuudha. Isa ogummaadha waan ta'eef hojii ati waan waamteef kana waan bareedaa kana immoo akka ogummaa itti fayyadamanii tuni rakkoodhaaf jedhee kan itti moggaasu jira jechuudha. Ati warra kan naaf feerti kan irratti jechuudha. Shammaanee kan maaf kan hojjedhe. Maaliif gaafa waa gaarii tokko gaafa dubbanne maaliif nu jalaa hidhama dubbii maaf wal sakaala. Nakkaana itti jechuudha. Jedhee tanan yaa shammaanee shammee isa hidhu malee kan hiiku dhabne.
maaf jedhe laata eebban maaf na gaafatedha. Gaariidhaaf jedhee gaariitti odoon eege ati odoo gaariidhaaf na waamte akkasitti nu badhaane yaa shammaane shammii isa hidhu malee kan hiiku dhabne jedhee tanan gootaan waamaa jedhe gootaan Taaddee Birruu Agarii Tulluu Waaqoo Guutuu Abbishee Garbaa maal beekaa warra dursan kana gaate kaayyoo warra dursun kana ture wal xalafuu miti wal sakaallafa odoon taane akka tokkoon taane wal jaalannee wal gargaarree waliin akka tabbabaanudha malee kaayyoon isaanii sanan turre maa wal lollaa walii gallee tokko taanee diina qollaa tokkummaadha kun kanattan goota san kaanan kaaseef mee yaadadhaadha. Gabaabumatti maaf wal lollaa walii gallee diina qollaa eeyyeeni wal lollee qawa baay'ee bannaa akkasi tolaan laga jennaani tulluun gaara jedhe tolaan oromoodha tulluunis oromoodha tolaan laga jennaan tulluun gaara jedhe kanumaaf nu nyaatti nu barattee gadheen lagaaf gaarri lafa walii wal fixxanii mee kamtu nu afa maali dubbiin fafaa ma wal lollaa walii gallee diina qollaa kana caalmaantu jira tokkuma kanatu barbaachisa yeroo kanatti kana by the way hojiin akkasii yeroo barbaachisanitti dhufuun isaanii namoonni akkasii yookaan immoo warri akkasitti hojjetaa jirtan galatoomaa jenna garuu yaa shammaanee shammee amma irraan akkasi yaa shammaanee shammee isa hidhu malee kanii kudhamne yaa shammaanee shammee kan kaleessas darbee yaa shammaanee shammee arraasaa akkasumaa yaa shammaanee shammee abaarsaa qabnamoo yaa shammaanee shammee maalinni yaa jamaa yaa shammaanee shammee dammaqii saba koo yaa shammaanee shammee asifaa chilaalee yaa shammaanee shammee baranaa sammaatee yaa shammaanee shammee jaalii maali baloo jolle bale kai male jolle arsi kai marsi kan borana kan barrento dini sabam ya dabamto beme abarsa kamnamo balene ya jama Siyala in harkisaa jiraatu yeroon qabu. Muuxannoo qabu. Hojii namatti seennee kinu gargaarsa fanii na oolcha. Maal jetteer taate na rukutaa taate. Maal godhanii waan danda'an waan qabanuu kennan. Kiiboordii mana qabda fakkaata asumaachu. Ufuu laata sigira shaakalu. Kottu rakkoon qabu. Baay'ee muuziqaan afaan addunyaati. Yoo beekus baatte gaa keessa seenteetuma waan goota. Jeemaa dhoosan dhageeffatta bar. Wanna biraati miti bareedaadha. Ijaara ligaabaa baay'ee natti toleera irra deebin baga dhufte dhugaa rabbiiti. Ijaaran gara fuulduraa ani gaafii koo xumuraan jira waan ta'eef gara fuulduraa maal inni karoorri kee kaayyoon kee artiidhaan Oromoo dammaqsuu itti fuftamoo Oromoo bohaarsuu itti fuftamoo nama artii jaalatu bohaarsuu itti fuftamoo karoorri fuulduraa maaliin kana wal qabsiisitii waa'een baandii tuulamaas jira. Egaa artii dhiisuun hin danda'amu. Namni maraates fayyee fayyu. Fayyee hojjettellee dingata itti ka'uu danda'a waan ta'eef. Itti ka'a darbee darbee. Itti ka'a waan ta'eef. Aartiin an isa hojjete dingata itti ka'a. Maaliif amma konkolaatuma keessa illee gaafatee jechuun oduun beekee sirbita. Namni warra duraallee oduu taa'aa jiru mana boo'ichaa
oduma kana taphachaa jira kan naqee mana gaddaa sana jajjabeessuudhaaf dingata yaada keessa galee kan sirbu jira. Suniif nama mana bootti kan sirbu jira. Tokko tokko carraa gaaf tokko jira hojii muuziqaa jeta. Onnoo kaartaa taphataa jiru. Kaartaa taphatanii mana boo'ichaatti oduma jiru idaan yaada keessa galee sirba tokko sii sirbe. Maal jedha baalamiyyaa shamaree gootarraa maadee saree ara gurbayyoo maal taate namni caala wayyoo badee na mucaan bakka jiranillee nama dagatti. Inuma bade maaliif abbaan maatiin jalaa du'achi taa'eera isaanis kaartaa taphachaa jiranii hirrifate. Kana waan ta'eef namni aartii oduma boo'u iyyuu sirba dingata inni gaafa sana inni ulfaata inni muuziqaa adda ba'uuni. Tutturres inuma dhufnaa hin dhiisnu waan yeroo wajjinis ilaallee waan saba keenyaaf illee hin taane gaafa dhufummoo hin callisu ani gama kiyyaanii hinan hojjedha jechuudha. Innaa inuman hojjedha. Akkuma immoo sirba akka ammaa kana maaltu furmaata ta'a? Maaltu rakkina ta'e? Rakkinni kun yoo akkamitti furama? Wantoota jedhaman irratti hojjechuun hojii akkana yeroo hundumaa ni barbaachisa uummata kanaaf jedhee yaada. Dhugaadha. Amma jecha keetii irratti na of galcheetini. Aartii jechuun barbaachisaadha uummata kanaaf. Yeroo tokko tokko namni amantaa wajjin wal qabsiisanii aartii gataa jiru jira. Amantaan fi aartiin walitti dhufu addaani. Aartiin aadaa keeti waan ati qabdu naannoo san keessatti maal kan qabdu kan si ibsudha waan ta'eef ni goota qabaachuu keellee kan si ibsu. Aanaa kee keessa goota akkamitti ba'e. Fakkeenyaaf nuti amma waa'ee Balaa Zallaqaa hin beekna ture duran. Hin beeknu. Oromoo ta'uu isaa hin beekna? Hin beeknu. Hin beeknu. Fuudhanii fudhatamee ture. Keenya jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa gaafa madarakee irra ba'ee bakkee beektonni jirutti waa'ee Balaa Zallaqaa gaafa sirbu namni ofitti deebi'ee jechuudha. Garuu kitaaba gubbaa jira. Kitaaba gubbaa barraa'ee jira. Isa kan dubbisu nama beektota. Malee matan hin beekne ala keessa akkasumaan kan deddeebi'u kun waan sana hin beeku jechuudha. Har'a garuu edaa kun keenya waa duraan keenya jedhee ittiin dibbee ittiin rukutaa ture suni har'a isaan harkaa bu'eera. Har'a maqaa isaanii immoo naan jarrisuusaa galu. Maaliif oduu Haacaaluun kana sirbaan baasuu baatee raatee humdi kana hin beeku ture jechuudha. Waa'ee gosoota keenya tokkoon kan akka Haacaaluu tarreessee hin jiru. Kan akka Caalaa Bultumee tarreessee hin jiru. Kan akka Caalaa Daggafaa tarreessee sirbee hin jiru jechuudha. Baay'ee gosoota irratti gaafa jennu garuu jiru warra hojjetan jiru tuttuquu danda'u. Akkuma anaa kana tuqanii jiruu danda'anii anis nan tuttuqe malee hin hojjenne gosoota baay'ee qabna waan ta'eef jechuudha. Maaliif yeroo itti aanutti immoo hojjechuu dandeenya. Ijoolleen na caalan immoo jiru. Waa'ee gosotaa kana jechuudha. Anamma kana eegan tuqee ijaaraan kana eega calqabe nuti immoo kamitti fuuna kan jedhu ijoolleen kana ilaalaniitu immoo itti dabalataan gosoonni baay'ee jiru. Kana waan ta'eef aartiin jiraachuun dirqama. Aartii malee sabni aartii hin qabne kufaadha. Akkuma sabni hin baranne kufaadha jedhu sanatti maaliif kanatti kaa maaliif sabni hin baranne mo'atamaadha kanan jedheefi barnootas waliin dhoowwunu barnoonni barbaachisaadha kanan jedheefi kanaaf annani maaliif yoo baratte kitaaba dubbista. Yoo kitaaba dubbiste seenaa hunda bartaa jechuudha. Hin dubbisne yoo ta'e ati bishaan gabatee irratti jechuudha. Kanas jennaan kanumaan jajallatti agarratti waan ta'eef barbaachisaadha. Humna cimaa qaba. Humna aartiin qabu naaf kaastee dhugaadha. Addunyaa irratti namoonni baay'een diinagdee dammaqsuuf siyaasa isaanii sirreeffachuuf rakkina keessa jiran keessaa bahuuf yeroo baay'ee gama aartiitiin fidu. Biyya keenyattis kuni baramaa jira. Namoonni akka keetii sirriitti irratti hojjetaa jirtu. Humni aartiin qabu homaa daawutiin goonu yookaan waan shakkii irratti kaasnu miti. Ijaaraan dhuma irratti wanti jedhu yoo jiraate dhaamsa yoo qabaatte yookaan wanti hafe wanti jettu yoo jiraate sirba kee keessatti illee kaastee jirta waa'een keessa jirru kaastee jirta. Sanaanis wal qabatee waan wal qabatu ta'uu mala waan barbaadde dhaamsa dabarfadha. Egaa wanti ani dabarsu sirbi kiyya ammaa sunis illee hin dabarsa. Jechaan immoo hamma ta'e uummanni Oromoo wal cinaa dhaabbatu. Maaliif kabajaa walii haa kennu. Tokkoffaa warri YouTube wallee maqaa Oromootiin banatan kun
gaafa weellisaa Oromoo gaafa bilbiluuf bilbilarri kan kaasne jira. Maaliif gaafa waa xiqqoo barataman nama hambiraa tuffachuu tokko jira. Akka nu badheette jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa muuziqaa hojjetee gara sana dhaqu kan kootii faarannaa mul'isaa jedhee gara isaa dhaquu danda'a. Maaliif nama abaluu jechuuf odoon taane naagala. Beekamnee jira inni tuni warri bakka bilbilarri sirraan kaasne jiru. Ana odoon taane nama biraallee ta'uu danda'a akka carraa jechuudha. Ani bargit YouTube baay'ee nan beeka rakkoo hin qabu. Nama baay'eetu kadhatee narraa fudhata waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen baay'ee rakkatan immoo ni jiru. Egaa anis immoo kan hojjedhe kan irratti immoo odoo sheeru walii goone waan tokko tokko irratti dooriin hojjenne. Egaa tuubooza qabaachuun fi dhabuun inni waa biraati. Ani hojjedhee tan jira. Hojiin kun immoo hin madaalamoo hin madaalu kan jedhu uummatumti adda haa baasu. Tuuboozaadhaaf bicha wannuma hin taane tokko hubaa wannuma nama arrabsu tokko akkasuma wanna hin taane tokko gaafa tuubooza baay'ifatanii tuni gaafa uummata keessatti baratamu inni sun muuziqaa miti anaaf. Tuuboozaadhaaf miti naayee waan ta'eef jechuudha. Garuu sirbootiin babbareedan awwaalamee taa'eera. Maal gaani kaa tuubooza dhabuudha. Tuubooza irratti odoon taane kan hojjetamaa jiru hojii dhugaa hojii bareedaa ana akkamiiti. Kana odoo irratti xiyyeeffatanii baay'ee bareedaadha. Kana kanan jira homaan balleesse immoo galchaan jiraan uummata kiyyaa. Homaan balleessine baay'ee akkuma atu jette artistiin qabeenyi isaa uummataadha beekamaadha. Ati waan qabdu itti dhangalaasteeti bu'aa bahii keessa dabarteeti waan ta'e fiddee dhufteerta waan itti amante fiddee dhufteerta akkuma atu jette immoo waan ati fidde kana dadhabina kee uummanni evaluate haa godhu. Borullee waan irra gaarii hojjettee fidde kana borullee itti deebitee hojjechuuf deeggarsa si barbaachisa. Sirriidha. Deeggarsa maallaqaa qofaa miti. Akkuma atu jette hojiin kee yoo sirriitti ilaalame atis kaka'umsa horattee hin gammadda. Itti gammaddeet waan irra hojjette kana caala waan gaarii fidde. Fakkeenyaaf amma ala keessa gadhiifamee mana mootiin hin gammadu baay'ee tan nafanii xunii baay'ee nuti turee jira itti nan dhungatu natti bakka jabaadhu. Hojiin kee baay'ee bareedaadha. Duraanuu faaraan dhaggeeffatamne malee kan jedhu sanaan maallaqa argachuu miti. Hojiin hojjedhe kuni dhugaa ta'uu isaatii fi ta'uu baachuu isaa uummata bira walaa ga'u. Maaliif uummanni kun odoo ishee walii godhee odoo uummata bira garga'ee ani maallaqa argachuu miti. Ani maallaqa warra argadheen beeku muuziqaa kiyyaarra. Yeroo kaasita sana bichaa birrii xiqqoodhaan gurguraa turre sanii alatti hin jiru jechuudha. Yuutiin nuun kaffatu garuu mee sirbi kun biyya bira haa ga'u. Sheer walii haa ga'u. Laalaa isin waan ta'e waanuma keessanii an Oromooti. Eessarratti gadhiifame? Hope entertainment irratti gadhiifame. Achi deemanii ilaalan. Hope irraan hoo seentan hin argattu na jajjabeessadha. Sheer godhaa uummata keenya ani hin ta'a jedhee tan hojjedhe. Nama bira immoo hanqinni hin dhabamu waan ta'eef. Nama hojjetu bira hanqinni hin dhabamu. Taarii kana ishii tana balleesseera kan jedhu jiraachuu danda'a. Ishii sana immoo irra darbamee waarratee kan bareedu sana oduu dhaggeeffatame kanaaf immoo jabaadhu hojjetame nan jabaadhaa borummoo hamilee argadhaa barnoota illee irraa argadha jechuudha. Baay'ee bareeda ijaara. Baay'ee hammaati jettu kana caalayyuu namoonni guguddaan illee akka sheersii godhan ani quba nan qaba. Garuu kana caala irratti hojjetamuu qaba. Wanni na gammachiisu tokko amma Caalaa Daggafaa baay'ee naa galatoomee jedhaani. TikTokidhaaf fayyadameera. Kun jechuun wal jajjabeessuudha. Sirriidha. Maaliif waan jaalatu ilaalee keessaan isa sana gochuu isaa anaaf mucaan kun nama jabaadha beekamaadha. Qabsaa Oromooti. Oromummaa kan ibsitu bakka akkanatti. Gaafa cinaa dhaabbatte kan koobichaa naa dhaggeeffatamu hodoo hin taane kan ijoollee hundaatu haa dhaggeeffatamu. Hanqina qaba kan jedhamu hanqina sana yoo itti hime akka Caalaa Daggafaa kanatti ilaala. Jedhaan. Thank you. Geerras waltajjii irratti yeroo baay'ee geerartu tokko kan kee haa ta'u baay'inaan kan uummataati jedhama garuu ani isa baay'een jaalladha osoo naa jettee. Tulluu Diimtuu gubbaa bofti diimaan lama faayetta. Geerarsa kiyya gubbaallee jira inni kan dursan gubbaa. Dhugaa? Tulluu Diimtuu gubbaa bofti diimaa lama jedha. Isa dursan gubbaarra jira kaasitan kan beesan gubbaa. Soomuu maxaafataa likkitti waa nyaatan malee quufni likkiin darbee abbaa galaafataa jedha. Daldeessi qarree ga'ee bu'a malee maal tafee ijoolleen namaan tarannaan gadheen namaan taphannaan du'a malee maal tafee isa dursan keessa jira. Sirbichi walii galatti aadaadha.
Sirba kana ijoollee baay'ee sirba. Shimallis Faanis sirbanii jiru. Akka Dafaar Bizuu fa'aa sirbanii jiru. Aadde Masaalaa keessa jira. Baay'ee bareeda garuu ati an jaalatti geerarsumaan barbaada. Ashanana kanaan sirba yeroo baay'ee. Okay. Milanu gilaga ma milanu gilaga ngatuna ramsistu anu sinaramu hiriha biya gorma atuna masistu anu sinamanu ufadu kotake himam marinito mamma galanu romo hidadu garage hinjarjarinito Tuludim tu gubba bofti dim allama kanuren jalattu kandigen jibbitu lamin dina nama mama gallan romo jale malo kamba ya gorgoro kamba ya gorgoro jale malo ormi tu kina malala abatu do wataruro Kana cala nutti hin kakaasin. Jenna kan. Ijaara, thank you so much. Galatama. Yeroo qabnutu nu daangeessa malee osoo haasaa oolanii artiin kuni ka nyaata illee sin barbaachisu. Dhugaa baay'ee qophii waliin taasisne ani baay'ee itti gammadeera. Ijaaraan kana caala immoo yeroo qabutti uummata isaaf waan baay'ee waan babbareedaa hojjetaa turte yeroo siyaafittis immoo waan bareedaa akka hojjettu nan amana atis immoo ittan deema jettee jirta ayyaan Oromoo siyaa gargaaru jajjabaadhu galatoom isinillee fayyaa ta'aa ulfaadha miidiyaan keessan kun miidiyaa jaalatamaa kana caalaa guddattanii jechuudha ammas guddattanii jirtanii guddattanii toni akka addunyaatitti kan beekamtan ati ijoolleedha ijoollummaa kee kanaan waliin wal taatanii kana gochuun keessa kun cimina guddaadha rabbi fayyaa sanaa godhu guddaadha wajjiniin horaa bulaa nu guddadha gamoo kana caalus ijaaradha ammas gamoo qabda waan ta'eef iyyuu ulfaadha sinin jedha. Ayyee galatoomi kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya artist Ijaaraa Ligaabaa waliin taasisne isa daawwattan fakkaata qophii keenyatti akka irraa bashannantan fata akka irraa jettan abdiin qaba egaa har'aaf yeroo tun daangeessaa Ijaaraa Ligaabaa kanumaanan gaggeessaa yeroo biraa keessummoota biraatiin yookaan keessummaa biraatiin deebinee kan wal agarru ta'a hammasitti turtii gaarii isiniin jedha horaa bulaa galatoomaa ulfaadha horaa bulaa share like godhaa hope entertainment keessa galay yaa shammaanee shammee isa hidhu malee kan kudhamne waliin nagaa. Thank you so much.